Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha. Oduu wayitaa fi oduu ammee hedduu isiniif qabannee jirra. Isin biraan kenna laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Manni murtii yakka idila addunyaa ICC'n Itoophiyaa fi biyyoota biroo irratti himannaa banee jira. Himannaan inni bane kun maaliin wal qabata qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu keessoo PP'tti raafamni hamaan uumamuun dhagahamee jira. Iccitiin keessoo isaaniitii baate akka ibsitutti PP'n gareetti wal qooduun wal raasaa jirti jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuun lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan geenna. Guutuu odeeffannoo kanaatii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Nu wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti dabra. Manni murtii yakka idila addunyaa ICC'n Itoophiyaa fi gamtaa Emireetota Arabaa himatee jira. Lola waliin Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiruuf biyyoonni hedduun harka keessa galfachuu yeroo garagaraatti komiin ka'aa jira. Biyyoota lola kana keessatti harka galfachuudhaan duguuggan sanyii akkasumas yakki waraana akka raawwatamu gargaaran jedhaman keessa gamtaan Emireetota Arabaa yookaan immoo Yuunaayitid Arab Emireet jalqaba irratti kan teettedha. Yakkaawwan waraanaa Suudaan keessatti raawwataman jedhaniin wal qabatee manni murtii yakka idila addunyaa ICC'n biyyoota waraana kana keessa harka galfatan jedhe irratti himannaa banee jira. Yuunaayitid Arab Emireetii fi Itoophiyaan biyyoota ICC'n himannaa irratti bane keessatti hammatamanii jiru. Walumaa galatti gamtaan dhaabbata mirga namoomaa fi seera idila addunyaa mana murtii yakka idila addunyaa ICC aangaa'ota biyyoota adda addaa kan Itoophiyaa dabalatee walitti bu'iinsa naannoo Daarfur Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabateen yakka suukaneessaa raawwatamee fi haala mijeessuu isaaniitiin akka qoratu gaafateera. Gabaasni Middle East Eye akka eeretti iyyanni kun kan dhiyaate wiixata kaleessaa giddugala mirga namoomaa Raawul Welenberg fi gamtaa dhaabbilee seera qorannoo fi hawaasa siviilitiin. Iyyanni kun abbootiin seeraa mana murtii yakka idila addunyaa qondaaltota biyya alaa fi giddu galtoonni beekaa yakka gareen waraanaa Suudaan wal falman lamaan raawwatan gargaaranii fi deeggaranii gargaaruu akka qoratan gaafata. Oduun itti aanu kun oduu gammachiisaadha. Gamtaan Awurooppaa godina Booranaatti daawwannaa taasisee jira. Daawwannaa godina Booranaatti taasifameen boodas hojiiwwan garaagaraa karoorfatee jira. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaadarri gamtichaa Itoophiyaatti argaman Soofii Filembii MS Barg Yuunivarsiitii Booranaa fi godina Booranaa naannoo Oromiyaatti waxabajjii 25 hanga 26 daawwannaa hojii taasisanii ture. Daawwannaa hojii boodas hojiilee garaagaraa hojjetuuf karoorfatu himanii jiru. Hojiilee karoorfatan keessaa dhaabbilee Itoophiyaa waliin barnoota yaala beeyladaa gabaa loonii akkasumas dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa fi bulchiinsa qabeenya uumamaa irratti tumsa bal'isuuf qorachaa akka jiru beeksisee jira. Akka tuutni ergama gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa ibsetti ambaasaaddar Soofiin kilinika yaala beeyladaa hojiiwwan tajaajila fayyaa loonii hawaasa horsiisee bulaatiif fooyyessuuf kaayyeeffatanii fi deeggarsa gamtaan Awurooppaa aanaa LY keessatti ijaarame daawwatanii jiru. Gareen yookaan tuutni kun addabaabaayii paarkii aadaa Booranaa fi akkasumas giddugala gadaa Booranaa daawwachuun waa'ee qabeenya uumamaa naannichaa carraa misooma ikooturizimii fi sirna gadaa uummata Booranaa irratti ibsa kennanii jiru. Daawwannaan kun dabalataan barnoota yaala beeyladaa fi akkasumas qorannoo gabaa loonii dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa bulchiinsa qabeenya uumamaa akkasumas tumsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo fi
qorannoo Itoophiyaa fi Awurooppaa gidduu jiru irratti marii carraaqqii fuulduraa dabalata jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuun injifannoo argadhe jedhee jira. Giddugala Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota hedduu hojiin ala taasisuun hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo argattuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaa Baakoo Tibbeetti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu beeksisee jira. Har'a barraaqan aanaa Baakoo Tibbee ganda Odaa Haroo jedhamutti mooraa waraana mootummaatitti itti marsuudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Haleellaa mooratti itti seenuudhaan yookaan itti marsuudhaan humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan loltoota mootummaa PP 37 addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaannisisu 39 immoo madoodhaan adabuun loltoota 3 booji'ee jedhee jira. Isaan booji'aman kan viidiyoo irratti argitan kanneen yoo ta'an dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Meeshaalee hedduu hiikkatuu kan beeksisu waraanni bilisummaa Oromoo AKM 25 rasaasni PKM 2000 akkasumas kan AKM 3500 fi meeshaalee waraanaa biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa zoonii giddugalaatti jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Bahaatti guyyaa kaleessa lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti guyyaa kaleessa lola gaggeesseen hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u aanaa Boosatti mooraa waraanaa ganda Saaraa Araddaa naannaa mana barumsaa jedhamutti itti marsuudhaan saafaa sa'aa 10 walakkaa irraa jalqabee haleellaa irratti raawwatee tureen mooricha guutumaan guututti to'atuu beeksisee jira. Humnoota keessa jiranis kaan madaadhaan kaan immoo addunyaa kanarraa godaansuun kaan baqachiisuun guutumaan guututti mooricha keessa yaasuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola waraanni bilisummaa Oromoo har'a loltoota mootummaa waliin gaggeesse walqabate gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan walqabate gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummalleen humna guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo waliin lola cimaa gaggeessaa jiraachuu ifoomsee jira. Oduun itti aanu raafamni keessoo PP'tti uumame cimee itti fufee jedhamee jira. PP'n garee gareetti wal qooduun walirratti duuluun raafama hamaa keessa jiraachuunis kan gabaafame yoo ta'u ajandaan guddaan raafame isaanii shakkii siyaasatti jedhamee jira. Ta'ullee qabxiileen hedduulleen ka'aa jiraachuu fi qabxiileen ka'aa jiranis malaammaltummaa saamichaa fi akkasumas gochoota biroo raawwataa jiraniin wal shakkuudhaan garee lamatti wal baaftee walirratti duulaa jirti jedhamee jira. TPLF irratti duulaa yaada jedhu irratti waliigaluu dadhabuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa aangorraa kaasuun Geetaachoo Guddinaa aangorra kaa'uun isaa kan beekame yoo ta'u Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa yeroo ammaa kanatti hidhaa dhaabbii jala jira jedhamee jira. Gareen itti wal qoodanis garee muummicha ministeeratii fi garee Shimallis Abdiisati jechuudhaan kan beekame yoo ta'u yookaan odeeffannoon keessoo isaaniitti ba'e kan ibse yoo ta'u wal dhabdeen isaanii guddaan immoo gara biraattiin garee maafaa 120 ijaaruun guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun tooftaalee garagaraattiin namoota ugguruun mallaqa guddaa itti gaafatuu fi saamicha kallattii garagaraattiin raawwatan irratti waliigaluu dadhabuudhaan kan wal dura dhaabbatan jedhamee jira. Odeeffannoon kun immoo miidiyaa hawaasaa kana irra bal'inaan naannawaa jira. Gama biraatiin muddansuu PP fi TPLF gidduutti jiru akkuma itti fufeetti jira. TPLF waamichaa fi akeekkachiisa gamtaa Awurooppaallee kufaa taasisuudhaan qophii waraanaaf taasisu itti fufee jira. Gamtaa Awurooppaatii fi Ameerikallee komatee jira. Rakkoo bakka jirtu dhiisanii bakka rakkoon hin jirretti akeekkachiisa laatuun maaliif jechuudhaan kan gaafate yoo ta'u TPLF Awurooppaa fi Ameerikalleen akeekkachiisa TPLF kennuun dura dhugaan eessa jirti jechuudhaan rakkoon bakka jirtu adda baasuudhaan murtee kana kennuu qaba jechuudhaan komii kan dhiyeesse yoo ta'u akeekkachiisni Ameerikaatii fi TPLF illee kan dhugarratti hundaa'e miti jechuudhaan haalee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture
ani Barisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu turaa.